Tole deebi'ee dhufeera maatiin qubee teek present kutaa lammaffaa kanarratti akkamittiin biloogarii keenya iimeelii keenya fayyadamne akkamittiin biloogarii haaraa banannee weebsaayitii jalqabaa hojjennee akkamittiin poostii yookaan maxxansa jalqabaa wajjin poost goonu wajjin ilaallaa jechuudha. Kutaa duraa irratti barbaachisummaa fi maalummaa biloogarii isinitti haasa'een ture. Inni ilaalle taanaan dudduuba deebaati kutaa tokkoffaa check godhadhaati hojjetti fufnaa jechuudha. So akkasuma chaanaalii kanaaf namoonni haaraa taatanii subscribe gochuudhaan maatii qubeetti dabalama. Yeroo itti fufnu dursinee browserii keenya banannee websaayitii biloogarii keenya blogger.com jennee search godhanna. Akka asirratti argaa jirtanii naaf jira. So yoon beekne ta'e yeroo jalqabaa yeroo baay'ee browserii irratti ads yookaan advertisement dursee dhufa waan ta'eef make sure blogger.com isheetu kana sirriitti check godhadhaati. Linkii ishee kanarratti gaafa click goonu gara emailii yookaan gara bloogeriitti nu fida. Websaayitii blogger.com jechuudha. Publish your passions your way jedha mooto isaaniidha. So kana dubbisuu barbaadanii akkamitti design akka gochuu barbaadanii maalummaa biloogarii baruu barbaadanii scroll gochaa dubbisuu dandeessu. So biloogarii jalqabaa yeroo create gootanii bakka kanatti create blog kan jettu kun jirti kennoodhaan kan barroofte kuni kanaaf create blog jennaa jechuudha. Yeroo create blog jennu kanarratti email ID nu gaafata. Sababni isaa login goonee hojjechuu waan qabnuufi emailii keenya gachannaa jechuudha. Asitti emailiin kan koo galee jira. Isuma irratti click godhadha. Namoonni emailii hin qabne immoo akkaataa itti emailii banatanii fi akkaataa itti email ID Google fayyadamanii YouTube subscribe godhan chaanaalii ofii keenyaa banamu kun hundi hojjetamee jira. Chaanaalii lammii TV irra deemtanii check godhachuu dandeessu. Ergan paaswaardii koo galchadheetiin next jedhaa jechuudha. Tore biloogariin koo seenee jira. Akka argaa jirtan irratti tarii kan keessan kana fakkaachuu dhiisuu danda'a. Sababni isaa san kana dura biloogiitiin create godheen jira emailii koodhaa fi kana naaf jedhaa. Akkuma seentaniin kan isin argitanii create blog jettu kan argitu. Amma gara biloogariitti login gooneerra biloogii create gochuuf deemnaa jechuudha yookaan websaayitii haaraa create gochuuf deemnaa jechuudha. Bakka kanatti create blog bakka jettu kanarratti create goona yookaan irratti click goona bakka kanarratti. Okay. Now choose name for blog jedha. Maqaa kenninaaf maqaa websaayitii yookaan maqaa blogii keenya. Fakkeenyaaf maal barreessuun barbaada? Asoosama barreessuun barbaada. Asoosama akkasii hayi. Taayitiliin marsariitii yookaan websaayitii koo amma asoosamaa jedhamti jechuudha. Next gaafan godhu adreesii galchadha. Adreesii something.blogspot.com kan jedhamu jechuudha. Fakkeenyaaf asoosama kun qabamaa natti hin fakkaatu. Now this blog address is available jedha. Okay. Fakkeenyaaf bakka kanatti utuun afoola jedhe afoolli qabamee jira. Sorry this blog address is not available jedha. Okay. Kanaafi asirratti filachuu dandeessu waan utuun jedhe amma kun amma available fakkeenyaaf. Okay. Ani kan hin barbaadu asoosama.blogspot.com kanaaf save jedhaa jechuudha. Welcome. Kanaafi kunoo biloogariin koo jalqaba kanuma argitu. Sababni isaa postiin qabda waan ta'eef no post jetti isheen kun. Yoo postii create gootanii ta'e asirratti listiidhaan argitu jechuudha. Bakka kanarratti kan isin argitan drop downiin jalqabaa kun taayitilii biloogii keessanii fi biloogii haaraa si'otti dabaluu barbaaddan akkuma sila jedhe email ID tokkooni yookaan akkaawuntii tokkooni amma biloogii dhibbaatti qabaachuu dandeessu jedha Google. Kanaaf asirratti itti
gochuu dandeessu barbaadanii bakka kanatti immoo posts jetti active taatee jirti postii waan qabneef qullaadha postii haaraa create gochuu barbaadanii bakka kanatti click goonaa jechuudha statusii keenya baruu barbaanne websaayitiin keenya kun sii meeqa ammam follower ammamii akka qabu yoo ilaaluu barbaanne bakka kanatti statusii ilaalla commentiin nu barraa yoo jiraate bakka kanatti arganna akkasuma yoo monetize goone waan barreessinu yoo irratti monetize gochuu dandeenya yookaan galii irraa argachuu dandeenya bakka kanatti earningii kana jalatti argattu akkasumas postii ala page yoo create gootanii yookaan page asitti create gochuu dandeessu page sheet kanarratti layout jechuun immoo akka dura jedha channel video dura irratti bloggeriin content management system jedheera content management jechuun ofii keenya customize goonaa jechuudha website keenya akka argitanii asirratti barbaadne headerii keenya off gochuu dandeenya archive on off gochuu dandeenya itti daddabaluu dandeenya footer irraa balleessuu itti dabaluu dandeenya layout keenya fi keenya adjust goonaa jechuudha theme jechuun immoo theme immoo default idhaan contemporary kan ammaa fi yoo jijjiiruu barbaadanii kana keessaa tokko irratti cuqqaastanii jijjiiruu dandeessu kun amma warra default idhaan jiranidha okay fakkeenyaaf ani kan hin jaalladhu isheen kana table isheetu kana baay'een jaalladha kalaritti kana booda akkamitti akka jijjiiru isinitti agarsiisa setting keessas waan hedduu jira website keessan babbareechuu barbaadanii as dhuftanii fakkeenyaaf title yookaan mata duree isaa jijjiiruu barbaadan asoosama kana masti jijjiiruu dandeessu description jalatti immoo title jalatti description barreessuu barbaadan bakka kanatti dhuftanii description barreessitu jechuudha okay fakkeenyaaf asoosama jalatti bakka barnoota asoosama okay agama kanneen fakkeenyaaf blog address keenyas kana edit gochuu barbaanne kanneen kan custom domain boodatti deebina kanas isinitti agarsiisa ammaaf hin qabnu waan ta'eef bira darbina kana tolega mayonaatti waan kun sirreessaadha yookaan settingotadha okay blogging keenya maal fakkaata jettanii amma ariitii irra jirtu waan ta'eef blogging keenya asitti view blog isheetu kana gaafa click goonu taabii haaraa irratti nu bana adreesii keenya jedhanii asosama.blogspot.com kun egaa amma maqaa website keenyaati okay ishee kana irratti yoo akkas goone gara website keenyaatti fidaa jechuudha okay amma asirratti akka argaa jirtanitti posting qabnu waan ta'eef qullaadha bakki kun maqaa title-dha bakka description inis barreessedha searchinis blogii baay'ee qabaatan namni tokko asirra seenee search godhachuu danda'a jechuudha akkam akka barbaadu menu kanas ofii edit gochuu dandeessu okay kana sila barbaadu jedhee waan jijjiireefdha edit profile jenne guyyaa kaanitti deebi'u video kan biraa barbaachisa waan ta'eef amma basically gara postiitti deebine asitti create post yookaan new post isheetu click goonaa jechuudha gaafa click goonu asirratti bakka itti postii keenya yookaan maxxansa keenya barreessinu asitti immoo wantoota sirreessa garaagaraa sirreessinu fidaa jechuudha kanaaf mee asoosama duraa innu asoosama duraa yookaan tokkoffaa asoosama tokkoffaa okay asoosama kutaa duraa kumni title yookaan mata duree asoosama keenyaadha jechuudha bakka kanatti immoo waa'ee barreessuu barbaannu asitti goonaa jechuudha asirratti fakkeenyaaf asoosama gabaabaa yeroo dheeraa dura mootii tokkotu ture
Egaa akkatti barreeffama keenya argatti fufneeti. Fakkeenyaaf yoo kun kana barreeffama kana paaraagiraafii gochuu barbaanne as dhufne tekstiin keenya heederiidha yoo ta'e major header guddaa kan itti aanu headingii kan itti aanu sub headingii minor headingii kun hundi headingii lama mata duree jechuudha. Ofiisaa defaultiidhaan black ta'a jechuudha. Okay. Paragraafii gochuu barbaanne immoo akkatti paragraafii gochuu dandeenya jechuudha. Sorry. Where is it? ta'uu danda'a. Heading gochuu dandeessu. Okay. Itti fuftanii immoo seenaa dhugaa kan hundaa'e jennee itti fufuu dandeenya. Kan immoo paaragraaf gochaa itti fufuu dandeessu jechuudha. Okay. Yoo saayizii isaanii yookaan hanga isaaniitti dabaluu barbaanne fakkeenyaaf saayizii isaa fontii isaa suftanii text okay medium largest medium yookaan large gochuu dandeenya kana okay ammaaf garuu medium goona headeriin keenya kun large haa ta'u large fontiidhaan largeedha okay fontii isaa jijjiiruu barbaadanii defaultiidhaan warri kun jiru Times New Roman Georgia kana nan jaaladhani Georgiaan filadha. Kunneen HTML dhaan edit gochuu barbaadanis gara HTML itti jijjiirtu. Garuu karaa kanatti recommend isin godha. Edit isin barbaachisu jiraachuu danda'a namoota HTML edit gochuu dandeessanii. Okay. Inni taan immoo tekstii keenya fakkeenyaaf bold gochuu barbaanne. Okay. Bold. Okay. Italic underscore gochuu barbaanne qabxiin fayyadamuu dandeenya jechuudha. Inni kaan immoo fakkeenyaaf bakka kanatti alignmentii sirreessuu dandeessu center yookaan centerii gochuu dandeessu yookaan justified okay yookaan immoo right okay justify godhanna. Kaan immoo quotation yoo gochuu barbaadanii break gochuu barbaadanii kuni waan baay'ee waan ta'aniif viidiyoo kan biraa hojjechuuf salphata. Okay. Inni duraa inni kaan suura gashuu yoo barbaanne fakkeenyaaf bakka kanatti insert image kan jettu jirtu yookaan insert video kan jedhu jira. Emojis gashuu barbaadan asitti keessaa filattanii itti naquu dandeessu. Insert image bakka jettu kanarratti either from photos Google account keenyarraa yoo photo qabaanne yookaan immoo upload gochuu barbaanne computer keenyarraa yookaan bloggerii kanarraa yoo qabaanne yookaan URL irraa yoo qabaanne okay fakkeenyaaf URL yoo jedhe bakka ta'erraa URL paste gaafa kunnasitti okay http akkas ta'uu danda'a www somewhere fakkeenyaaf google.com irraa yookaan some image maal asiin jiraachuu danda'a okay asiin URL gashuu dandeessu yookaan immoo or insert image upload fakkeenyaaf upload gochuudhaafi select yookaan choosing godha bakka kanatti dhufe choose show more files system korra deeme bakka image coding deemaa jechuudha pics fakkeenyaaf qubee present jettu kana yoon select godhe upload naa godha jechuudha. Achi booda ishee kana select godheen nan gashaa jechuudha. Okay. Ergan gasheeti kana adjustment isaatti da'uu alignment isaa jijjiiruu nan danda'a. Kanas alignment isaa center gochuu nan danda'a. Okay. Size isaatti da'uu nan danda'a.
fakkeenyaaf altiitti dabaluu nan danda'a. Asitti size isaa okay extra gochuu nan danda'a. Baay'ee guddaa extra large jechuudha. Original size gochuu nan danda'a. Okay, yookaan immoo small or medium. Okay, gatti gochuu dandeenya jechuudha. Suura erga gashinee bakka kanarratti wanta edit ta'u jira. Labeliin fakkeenyaaf labeliin maalummaa postii keessanii kan isin ibsu. Fakkeenyaaf asoosama seenaa tokko, seenaa nama tokko kutaa hedduudhaan yoo barreessuu barbaanne labelii tokko kennuufii dandeenya jechuudha. Okay, asoosama jedhee labelii tokko ta'uu danda'a. Okay, published date kana jijjiiruu dandeessu. Garuu gara fuulduraatti gochuu hin dandeessanii, gara dudduubaatti malee. Yookaan guyyaa har'aa yookaan guyyaa warra darban gochuu dandeessu jechuudha. Prim linkiin kuni custom linkii barbaaddanii. Okay, asirratti adreesii galchitu yoo barbaachise guyyaa kaanitti deebina kanatti. Location yoo gashuu barbaanne bakka postiin kun itti hojjetame yookaan bakka itti postii godhe commentii akka nuu kennamuu barbaanne on off gochuu dandeenya. Ammaaf garuu onidha jechuudha. Okay, eenyuyyuu emailiidhaan login godhe postii kanarratti comment gochuu danda'a jechuudha. Alti nuuf hafe preview goonee ilaaluu dandeenya. Asitti save yookaan auto save godha dafee save godha jechuudha. Preview gochuudhaaf immoo ilaaluudhaaf maal akka inni fakkaatu maxxansi keenyatu gidduutti edit gochaa jirru preview goonee ilaaluu dandeenya jechuudha. Okay, gaafa preview goonu preview moodiin keenya kana fakkaata jechuudha. Maxxansi keenya preview moodiidhaan kana fakkaata jechuudha. Kanaafi maaltu hafe publish gochuu. Publish. Okay, publish maxxansuu jechuudha. Publish jechuun available gochuudha internet irratti gadhiisuu jechuudha. Postii keenya kana namni Google irratti search godhee akka argatu tajaajila fayyada jechuudha. Publish gochuun kanaaf confirm jedha bakka kanatti. Now publishing, now post published. Okay, erga publish ta'e postis keessa dhufne postii keenya akkasitti arganna jechuudha. Okay, amma gaa postii kabiraawoo asitti itti daballees asumarraan list gochaa deemaa jechuudha. Postii kabiraawoo itti daballees irraa gadee nuu naqaa jechuudha. Ammaaf postii keenya qullaadha. Okay, postii keenya asiin revert gochuu dandeenya gara draftitti. Publish irraa gara draftitti jijjiiruu dandeenya. Labeliitti gochuu dandeenya. Kabiraa delete gochuu, view gochuu dandeenya jechuudha. Erga gooneeti mee websaayitiin keenya maal akka inni fakkaatu haa ilaallu. View blogs kan jettu kana click goone yookaan immoo asoosama.blogspot.com ishee kana argitanii maxxansi keenya kan inni fakkaatu. Okay, baay'ee bareedaadha. Suura xiqqaa fayyadamnee waan baay'ee hojjechuu dandeenya. Kun asoosama kutaa duraadha. Seenaa dhugaa irratti kan hundaa'e. Deetiin jira guyyaan itti maxxanfame. Fakkeenyaaf kun snapshotidha. Home page irra waan jiruuf read more jennee gara postii kanaatti deemuu dandeenya. Okay, kana fakkaata. Commentii asirratti kennuu barbaadde namni tokko asii profaayilii isaa select godhee commentii nu barreessuu danda'a jechuudha yaada kanarratti. Alright. Kanaafi kutaa ittaanutti akkamittiin tiimii garaagaraa kana keessaa filannee akka itti jijjiiruu dandeenyu yookaan immoo layout kan akkamitti modify goonee babbareechuu akka dandeenyu asoosama dhugaa gabaabduu ishee barreessinee sirriitti ittiin hojjenna. Ammachiitti akkanirratti shaakalaati. Yaada keessan commentii irratti naa barreessaa. Baay'ee galatooma.